harka fuuni hordoftoota ganne YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kootti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha sirtoomti anis jira yaa sanbata waan ta'eef bagattii isin ga'e guyyaa sanbata qulqulleetti bagattii isin ga'e jecha innaa jechuudha harka isinii qabadhee dhufe na warroonni kanfariin keessan sin jalan gurraachee jechuudha akkamitti kanfarii keessan osoo waan tokko anzaramuta libistiin kim isa diimaa san osoo hin dibati akkamitti akkasini diimatu ani kanfarii koo waan tokko hin dibadhu jechuudha isa dammoo kaameraan natti hin taane jechuudha bakka nan taa'ee waraabuu deemsisii jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf innaa kanfarii keessan akkamitti akka bareechifachuu dandeessanii anis kiyyammoo sirreeffachuu hin barbaade jechuudha innaa hiumaan dibadhu garuu ani Dhugaa rabbii normaal ni balzini fan fayyadama yeroo tokko qorraafaa jedhe innaa kanfariin koo diimadha jechuudha dhugaa rabbii kan dibata san hin beeku jechuudha annatu keessa hin beeku hagamma innaa ammoo wajjirumaan laala jechuudha har'ammoo muqatiidha jedhan shurraabii kana uffadhee baay'ee ho'a jechuudha innaa innis maalidha hojjettanii namoota sukkaara jechuudha sukkaaraasitti immoo baalziiniidha jechuudha Balzini kana sukkaara kana walitti godhee jechuudha garuu sukkaara sana baay'isee kana mara hin fayyadamu jechuudha kanfarii koo argitanii akkasuma immoo ganama fa'aa jechuudha yeroo hirriba yoo kaatan akkasitti bishaan yoo xuxuxan akkasitti kan sanarraa kaka'u wanta adii minna waan akkasitti yoo kan qabaatan taateen jechuudha innaa kana fayyadamuu dandeessu jechuudha ani amma ton taane yeroo beertu jiru na fayyadamu waan kana jechuudha madaamin natti kofalti jechuudha sukkaara fuudhee ishiin ta'eetiin galeen kana godha jechuudha baay'ee ittiinidha bakka argitanii kanfariin koo bakka kanarratti intini dibadhe taanan libistiin keessoo isa namarratti beessoon jedhu kaak bishaan isaan isa dibannaan bakka nama barbaachisu jechuudha fuulli koos mana barbaachisu galata rabbii gurriin koollee nama badaa jira gurraachuma kana bichaatu nafuma na seena ta'uu lummaa kun yesuusu saniin badee jechuudha malee na argitanii kanfariin kun gurraachaan qabu jechuudha har'a waan dibanne jechuudha namaan hin kee hojiirran tures waan ta'eef xiqqooshee ta'ina ta'ee jira jechuudha amma fataa wajjirumaan goona inshallah jechuudha inna baalzinii tiyya shintunuun nageetti jechuudha amma baalzinii fi sukkaaritti ani immoo viidiyoo taa'insinii waraaba hojii madaamii irratti dhaabbachaa nu bula waan ta'eef maaloo muqatiin akkatti nama dadhabsa dhugaa rabbii yesuus wayyoo yaa rabbii koo mareetii akkatti nama dadhabsuu nan baay'isan biyyoo kun maal godhama Kamari orang tu baik sini berbaca sunyi tu dah. Ani nampak terapi. Dekat tenaga dia kawat dia tu dah. Bayi dah macam tu dah gana. Garu mukati agaru mukati tahu tu kosi. Kalian semana menjelang tu dah. Kamari ni tu nama jadi tu dah nama darah kaya tu dah. Kam kombo bes maam. Gawa kaya dua tu dah mata yo korra. Uyon akasiti. Bakka mini fuulli kootis jechuudha yeroo muqatii yoon fuula koo waan tokko hin dibatin akkasitti na laata barasha kanfariin qelle dhugaa waaqessan jira yeroomni jiru namni guyyaa tokko illee tasaasee baalziniin dibatiin bulamti ani hin dibanne taanaan ganama kaanaan bayyisu ashaaroon hataa jechuudha baqqila dirriqqina jedhee lakkuu kun na gurgurtamu innaa bakka akkasitti amala santiin amma garuu muqatiidha waan ta'eef akkasitti turkatee intaniin jedhu jechuudha sumaanummoo yala goggoo dirti wandocha እንዳታው ክልክል ነው argitanii innaa yaa wani kana maraffitu yaa sukkaarri intaniitti ta'ee jira jechuudha argitanii akka kanatti fayyadamuu qabdanii
በነገራችን ላይ እችላል ዋና ፌክ እያፋየዳም ስኒ ቪዲዮቹ argitanii እና akka kanatti gurraacha isaa jechuudha. Namoonni tokko tokko kanfariin isaa gurraacha jira jechuudha. Uumamarraa illee ta'uu hin taane intinu jira jechuudha. እና akkasitti gootanii wanta lawxii irraa argattanidha jechuudha. Ani si jammari YouTube waan jammari ammaani duruma waan akkasii kan hin godha jechuudha. Jammari ko nan dibadha jechuudha. Sukkaaraa fi deemni dibadha jechuudha. Deemsa sukkaaraa fi bakka sukkaaraa fi timaatimii illee jechuudha walitti godheen itti riga jechuudha. Bakka inni mana argachuudha lawxii garuu turkatti irratti godhee akkasatti hin jedhu malee atarayyoo biyya faagaltan ammallee yoo maalitti naan akka haasawaan namatti toltu jechuudha. Amma akka kanatti ittiin nan to'a jechuudha. Yoo gaarummaa ittiin rigaashee amatti nan ta'a jiru. Daqiiqa 20 ta'e walitti deemina immoo lawxii isaa walumaan laallassan ta'a. Hordoftoota kennuu deebiin jira. Kana fakkaata fuula kommoo waa dibadheen jira jechuudha. Silaa yaadantaa jedheetumanii tokko jedhee taa'uura lammaa jedhee taa'uu jedhee innaa intin jedheen jira jechuudha. Ammoo deeminaan ofirra dhiqeen dhufa jechuudha. Maal fakkaata walumaan laallaa abdiin qabaan jechuun maal kanaan durallee mukkoreen jira waan ta'eef nan qaanessu. Argitanii na lippistiin dibatte naan jedhee ammoo zariidhaaf hin qaban zaruma isaatu jechuudha. Zaruma isaatu hin beeku yoo nabbu innaa lawxii isaa argitan jedhee yaadaaf lafoottis immoo dibadheen akkuma sammaasa ijaa godhadhee dhiqadhee jechuudha bishaaniin dhugaa dubbachuudhaaf minam jiramti namni tokko waan tokko agarsiise kaameraadhaan duubatti maal waan akkasiisan ani hin beeku jechuudha. Dhugaa lawxii argitan jedheen abdiin qaba jechuudha. Maaliif yeroon dura akkuma dura viidiyoo jalqabeen kan faringee baay'ee tokko intini ta'ee ture jechuudha.
እና kana fakkaata viidiyoon keerraa hilkaan ima bukkenan irra cabdee jirti. Yaa waan biyya galee nan sirreeffadha. Asitti maal eenyuun sirreessaa miti jechuudha. Gabba iyyuu qilleessa argaddan beekuun kan sirreeffachuu miti narraa cabdee jechuudha. Inna kan faringii irraa kana fakkaata. Faringii namoo viidiyoo jedhama. Viidiyoon irraa kana fakkaata. Yoo jaallattan like godhaa, subscribe godhaa jechuudha. Warreen maatiin aan taane maatiin haa taa'e. Ayicha beeksisni hin jedha. Wantoota akkasii kana wannan ofii yaalii irraa argadhe immoo jijjiiramarraa arge akkuma kanatti isin qabadee dhufa jechuudha. Inna akka kanatti mee dhugaa dubbachuu sinumtu jechuudha. Kan wanta diima san dhiiga fakkaatu san ofitti dibatanii deemurra moo isa kana kan ofii kana akkatti bareechifatanii yommuu xiqqoo shinaa barbaachisa qilleensa keessa fayyuu deemta akkasii alaaf hin goggoineedhaaf kazaan lasasirra goota jechuudha. Isa san diima sanii miti. Uy, tilaanni keessan isa san godhatina dhuguma rabbisin jedhan godhatina dhuguma waaqaysuudha. Ani majee waan miidiyaa kanarraa tafaan narratti argitan osoo waan fedhii jechuudha. Bakka maalum maalzini ko dibadhu waay tamaskee kan waa'ee naa kenne la fungeellee naa kennu fungeena godhee na uume isuma tiisanan sirreeffadhu malee waan tokko hin barbaadu jechuudha. Inna viidiyoon keerraa kan fakkaata. Ta'u jaallattan like godhaa, subscribe godhaa. Na jajjabeessaa hin jedhaa. Waan wajjin turtaniif guddaa tokkoon sin galateeffadha. Gaafan biyya galee immoo kana caala jechuudha. Haala mijeeffadhe yaa dhugaa rabbi amma akka tan viidiyoo hojjechaa jiru garuu yaa jira mitiire haala mijeeffadhe waaqayyoon keellee immoo kana gargaaru abdiin qaba. Isa kana waan tokko sin hojjedha jedheen abdiin qaba. Baay'ee sin jaalladha. Bye.